naante dhiira akkasii waan isiniif haa kennu. Laal dhiira akka kana edaa kanaafi waa beekti jarri kun kanaaf wal qabdee wal nyaattee wal fixxii gammee irratti tigistii fi ganniin amma sitti ka'eera dhukkubni ishiitti ka'eera natti fakkaata. Suuraa gammee kana asirra godhattee asitti laxxafattee ashaangulitii ishee ungattu irra keessee jettika ijoolleen keenya immoo jala deemanii gaafa dhukkubsattu waaqayyoodha. Gaafa fayyitu immoo dhiira faarsiti. Gaafa fayyitu dhiira faarsiti. Gaafa dhukkubsattu immoo waaqayyoon maalii koo itti dhugaadha bar. Namni hin faarfatamu. Faarfannaan kan waaqayyooti. Kan leellifamu waaqayyoodha. Garuu amma ani kan na dhibu dhiira akka gammee kanamma waraanaa nu argachuu qabdu. Dhiira akka gammeemu waraanaan. Maaliif seetan beekta gammeen biyya galee haadha isaatii warqii ni bite. Maashaallah. Waan itti siifaa dabalu. Ammas qabeenyi kee olumaa ta'u. Ati oluma ta'e. Hin bareedda silaa ammayyuu bareeddi. Dubartiin immoo salphiidhaan siyaata kattaltu hiriira galte. Karaa ati irra deemtu haa beekamu. Anis eebbisaan jira bara anas haadhaadha. Maaliif beekta? Haadha kee akkas gammachiistee warqii hin hafne. Abziyaa warqii. Nagaa waaqayyo hunduma keessanii baay'eetu qabjamtu turroftoota akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo akka biraatiin dhufeetiin jira jechuudha. Viidiyoo isheen gonfataa isin gooti jechuudha. Riilaaksii illee isin gooti. Egaa maal jedhu miti isiniin jedha. Dhiirri jechuudha. Dhiirri jalqaba haadha akkas jaallata haadha akkas mararsiifata taanaan my goodness jaartii isaallee shurururuu jedhee akka inni kunuunsu hin shakkiina. Akka inni sirriitti kunuunsu kun shakkii hin qabaatina isiniin jedha. Innaa ijoolleen kun waa qabdi la waayuun faradde. Tigisti kunis ittiin du'a ittiin bada ittiin waraanama dhiisuu hin danda'utte waraana meeqa keessa jirti. Ammallee suuraa isaa guddifattee baagiraawundii godhattee teessi. Suuraa gammee jechuudha. Kanaan dura waraanni meeqa waraanni isaan gidduutti hin bahin hin jiru. Lola kana dhaabsisuudhaaf gandi walitti bahe biyyiif biyyi tiiktookarii yuutuubarii walitti bahe jechuudha. Lola kana dhaabsisne. Hin dhaabsisne maannire kan tigistii fi kan ganni hiccitiin jiru garuu gammeedha. Isaanis hin qabani moobaayilii bade konkolaataa bade mana bade wanti bade hin jiru bara konkolaataan isaa badu makiinaan isaa badu hin bitama birriidha. Garuu namni yoo bade eessaa dhufu? Natti nama suuqii isa kamii haqxanii bittu? Eessaa xalabdu? Shaaniirraa xalabdu? Arabni naamin isa jedhu tokkorraa xalabdu? Hin danda'amu. Kanaafuu xalabaatii kamuun xalabamu. Namni garuu hin xalabamu. Kanaaf ijoolleen kun araaramanii jedhanii kaanillee humna wal qeexxa'u humna qineedhaan waltu. Araaraman jedhanii tokko hin taane gammee jira ka mucaa bareedaa sana jira bara. Mucaa haati eebbistee jira. Mucaa haadha fakkaatu jira. Amma tigistii baagiraawundi godhattee teessi. Maqaan ishii ganniin immoo itti kaatee kunoo itti kaatee sirbatti. Itti kaatee suuraa maxxanfattee itti kaatee suuraa uffisattee suuraa bitattee shurraabii hojjechiifattee itti kaatee. Jaritti lama walitti kaatee nagaa takka yoo turan waraanni kun dhoo'ee bahumsaan oolu. Tigistii ganniin tigisti gaafa obsitee dadhabdu itti dhoosti. Hin dhoosti jechuudha. Hin callisti garuu qabnaan dhoonan bakka volkaanoo madha jedha humtu duran dhaabbatu. Volkaanoon yeroo dha'u maaltu qabuu danda'a? Humtu qabuu hin danda'u. Achiimmoo warri gandeemmoo warri gidduu deeman gandummaadhaan goota dhuga. Tigisti ganniin goota tigistiin hin jedhan. Tigisti gandishii gandee miti jarri kan ishii. Ganni goota dhuga. Goota dhuga. Kun dhuguma goota nama hin jechisiisa. Maaliif beektu? Dhiira akkasii namarraa fudhachuun dhiira haati eebbiste, dhiira haadha jaallatu, dhiira haadha warqiitti sararuu argachuun gootummaadha. Nassiniin jedhe. Dantaa keessan gootadha maal na dhibeenan
jala deema gootaadhaatti barreessaa lan. Ani amma siritti meeramti annarraa gamdi ani narraa gamdi mucattiin tokko akka jette fayyoo akka kiristaanaatti raaguun hin danda'amayyuu jette. Hin danda'amayyuu. Qaalluu miti baay'isuu. Qaalluu qofarraa gaseetan miti. Qaalluun isheen afuura seexanaatiin hojjetti. Qaalluun afuura seexanaatiin hojjetti. Ani garuu afuura isa waaqayyo natti mul'isuun mul'ata dhama kun raaguu isintu jedhe malee kun mul'ataan nan arge dhama kun afuura seexanaatiin miti afuura xuraadhaan miti afuura isa waaqayyootiinidha. Kanaafuu nan beeka bakka natti mul'iseera mul'ata waan ta'eef tigistii ganniirraa gurbaa kana fudhachuun ishii sirbitee ammas of harka koloneeffachuun ishii waan gaariidha. Maaliif waan gaariin nama darbuun qabu. Waan gaariin nama darbuun qabu. Waan gaarii hunduma keenya barbaada. Dhiira akkasii immoo argatamee miti kan. Dhiirri haadha isaa jaallate jechuun, haadha yaadate jechuun, haadha isaatti geexe jechuun, haadha isaa bareechate jechuun, haadha manaasaa akkamaa godhu. Haadha manaasaa immoo asirra kaa'ee sitti geexii godha. Asirratti kunuunfataa jechuudha. Kanaafuu qabsoon itti fufuu qaba. Qabsoon itti fufa qabsaan hin kufa. Itti fufuu qaba. Gammee abbaa immoo fudhachuu qaba jechuudha. Tokko dhaqee koloneeffachuu qaba gammee kana. Dhaqee hunduma fixatee hankooti jechuu qaba. Sunis achi kaa'ee bokoskee footoo kaa'ee akkatti nu ilaaluu inni kunis suuraa fidatee shkolololol jechuurraa kan tokko ta'uu wayyu. Gammee gaafa biyya galee Immaa isaa sarpiraayizii godhu haadha isaa harmee isaa sarpiraayizii godhu gaawwaqa nama boosisa. Anuu bakka imimmaa ija koo keessa gugguute maaliif haadha ofii arguu jechuun yeroo dheeraa irraa turanii arguun akkam akka nama gammachiisu tokko haati sun immoo akkam akka gammaddu haati illee hin iyyanii haati isaallee jechuudha gammadanii. Inna isinis nagaadhaan haadha keessanitti sinaagashu harmee keessanitti sinaagashu. Isinis galaa gammadaa komanteechi jalaa hundumtuun boo anis haadha koo jedhanii haadha hin qabne immoo qaanuma boo jechuudha. Inni hin qabnes waaqayyootu guyyaa isaanii godhee namni kamuu achuma dhaqa. Garuu hamma jiranitti immoo haadha ofii gammachiisanii haadha ofii fi waan ishee itti gagammaddu akkana godhanii fi ofiis eebba fudhatan atillee darbiteetu jiraatta jechuudha. Dhugaa umuriin kee dheerata. Haadhaaf abbaa ofii kan kabaju umuriin hin dheerata. Ana jedhamti. Umuriin hin dheerataa jechuudha. Haadhiif abbaan keessi abaaran jechuun hin milkooftatu. Bara kee hunduma quucartuu taata. Abaarsa haadhaaf abbaa qabaa kuni maali kun abaaramaan jedhamni tokko abaarsa haadhaaf abbaa baay'ee nama quucarsa. Wanti tokko si milkaa ala hin deemta gaa'illee si milkaa. Daa'imnillee si milkaa. Aanati qabatte hunduu abaaramaa ta'a. Abaaramaa daaraa sirkaata. Garuu haadhaaf abbaan kee si eebbisaniiru taanaan keessattuu haati si eebbisteetti taanaan waanumtaati hojjetu masii ta'a bakka. Jireenyi kee gammachuu ta'a. Xiqqaa yoo ta'e jireenyi kee gammadaa ta'a. Sooressa ta'uun taanillee idduma jirtutti waan ati qabdu hundumtuu bareedaa sii ta'a. Jiraatta gammaddee jechuudha. Kanaaf isinis haadha keessan sarpiraayizii godhaa keessattuu warri durbaa keessattuu dubartoonni shamarran keenya hamma dhiira sarpiraayizii gootan hamma dhiira eerpoortiitti waamtan hamma dhiira kottu nasimadhuu jettanii kototatti guurtanii immoo aayifooniitti bittanii maalitti bittanii dhiira keessattuu immoo nama onlaayiniidhaan barte qanii tokko iyyuu hin beekne abbaa manaa kee kan hin taane chiikiidha isheen bara isheen onlaayiniidhaan baran amma isaan kottuu jettan oskitanii warra keessan haati keessan yoo jiraatte haadha keessan maatii keessan abbaan keessan yoo jiraatte abbaa keessan maatii keessan feesina argu inni garuu maafi mushkil innis akkuma nama kaanii dhufee siyaasii matu garuu warra keessa kanatti dhufanii akka isaan simatan goote warra keetoo gammachiiste baay'ee gaariidha. Asii jalqaba waan ta'eef walitti aanuun asii jalqaba waan ta'eef kanaafan jedhe bara. Innaa nyaadhuu gara fira keetti liqimsi gara fira keetti garagalii liqimsi kan jedhamu tokko jira. Nyaadhuu gara fira keetti garagalii liqimsi yoo sinii gale siniif haa galu.